haati ishees abbaan ishees irraa boqotanii yookiin immoo irraa du'anii jiru. Amma garuu isheen immoo ijoollee ishee biratti hafan kana akka ijoolleen kun waa tokko hin taane masuulummaa yookiin itti gaafatamummaa akka hangafummaatti fudhatte ofii ishee kaatee gara biyya Beeruutitti imalte. Garuu waan ishee yaaddee fi waan isheen karoortee itti manaa baate sun waan milkaa'uu hin dandeenyeef mudannoo kanatu ishee mudate obboleettii kana jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Suuraa isin amma tambineelii irratti yookiin suuraa yuutuuba kanarratti argitan kana obboleettiin kuni akkuma koofi akka keessan jireenya biyya ormaa dhamdhamachuudhaaf gara biyya Arabaatti imalte namni immoo jaallatee gara biyya Arabaatti hin imalu waa tokko galma geessisuuf yookiin of jijjiiruuf yookiin maatii isaa jijjiiruufidha. Isheen kun obboleettiin kun nama dipaartimentii narsiitii waggaa 3ffaa barachaa turte'a. Dhalattuu godina Wallaggaa taate naannoo Dambadoolloottidha. Kan isheen dhalatte otuma kanaan jirtuuti haati ishii dhukkubsattee jalaa boqatte otoo haati gadda haadha ishee otoo hin xumuriin ammas ijoolleen isaan jiran sun immoo harka qalleeyyii waan ta'aniif ijoollee sana guddisuudhaaf immoo dipaartimentii narsii sana kan barana eebbifamtu dhiistee gara Beeruutitti imalte jechuudha. Gara Beeruutitti erga imalte ammas deebi'anii abbaan kee du'e jedhanii ji'a 3 duras akka abbaan ishee du'e isheetti himan jechuudha. Kanaaf ijoollee kana guddisuudhaaf murteessitee gara biyya Beeruut sana erga deemtee waggaa 1 fi ji'a 6 jechuudha. Waggaa 1 fi ji'a 6 kana keessatti ijoollee kana guddisuuf isheen akka keenya kana carraadha waan ta'eef yookiin ofiin guddadha yookiin ofiin jijjiira jettee toon taane ijoollee kana abbummaa taate haadhas taate abbaas taate guddisuuf turte jechuudha. Amma maal taatee yoo jettanii akkuma achi deemteen dhukkuba kalee fi dhukkuba harma kaanseriidhaan qabamte jechuudha. Dhukkubni kun dhukkuba baay'ee nama sodaachisuudha. Dhukkuba illee irraa fayyuun abbaa carraa ta'e nama waaqayyo garaa laaffiseef malee dhukkuba kanarraa fayyuun baay'ee ulfaataadha. Sanuu dhukkuba gosa 2 jechuudha. Dhukkuba tokko qofa otoo hin taane namni tokko har'a kaanserii qofaafillee hanga of danda'ee akkamachuu hin dandeenyedha. Kaleefillee hanga of danda'ee akkamachuu hin dandeenyedha. Waggaa 1 fi ji'a 6 dhokfattee otuma hojjettu itti cimate jennaan gara hojii dhaabdee ijoollee Beeruut jiranii warra firii viizaa hojjetan biratti baddee dhukkubsatte sana yaalamu jammarte jechuudha. Mana namaa keessatti walumaa galatti namni tokko gaafa fayyaa qabdu malee akkasiin jaallanne gaafa ati mataa si dhukkubeeyyuu dhugaa dubbachuuf namni dhugaa sirraa fudhatu hin jiru. Mataana dhukkuba yoo jetteyyuu beesiin jedhu si jalaan qaban. Arabni hankee yoo ta'e hansaanis itti matuu luka koo mataa koo garaa koo ija koo siin jedhu malee yoo ta'u iddoo kana na dhukkuba siin jette yallaaqii jedhu siin jedhu malee ciisi boqadhu ala namaati namarraa dhalatteetta kan siin jedhu hin jiru. Mataa koorraa baay'ee kaaseen argeera waan ta'eef jechuudha. Obboleettiin kun immoo dhukkuba kana baattee hojii kana hojjechuu jechuun baay'eetti ulfaatee jira. Kanaaf mana yaalaa deddeemtee mana yaalaatti illee yaalamtee maallaqa yookiin immoo baasii guddaa ishee gaafatanii jiru jechuudha. Isheen immoo ani yeroo kanatti waan ani barbaadu tokko obbolaa koo warra haatii fi abbaan bira hin jirre biratti akkan galee du'uuf na gargaara jette jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa waaqa feesbuukii ishee feesbuuka mataa isheedhaanis baatee poost gootee jirti. Ijoollota feemasoota tatta'an warreen akka sagalee qaqqabanitti illee himattee jirti jechuudha. Hadaraa keessa namoonni Beeruut jirtan akkasumas immoo namoonni obboleettii kana qaqqabdanii gargaaruu dandeessan akka naannootti isaa ta'u achi Beeruut keessatti isaa ta'u biyya adda addaayyuu yoo jiraatan jechuudha. Yoo maallaqa dhabdan amantii qabdaniin waaqayyoon rabbiin kadhadhaa fi waaqayyo dhukkuba kana akka ishee irraa kaasee obboloota isheetti nagaa ishee deebisu akkasumallee immoo Rabbiin waaqayyo sababa qoricha immoo sababa godhee nama fayyisuu danda'a waan ta'eef qorichuma kana bitattee otoo fayyiteetu immoo waan gaarii waan ta'eef karaa danda'ame haala danda'ame namoonni feesbuukii ishee lattuu wallaggaa jedhama. Feesbuukii ishee lattuu wallaggaa jedhama. Jala galtanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo mucaa keemboon jedhullee poosti godhee jira guyyaa kaleessa isa jalallee jira. Waan hundumaan karaa barbaadanii karaa amantiin isaa ta'u kadhannaadhaan akkasumas immoo maallaqa yoo qabaattan maallaqaanis akka gargaartanii namoonni immoo Beeruut jirtan jechuudha. Achi deemtanii
obboleettii kana gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif yoo jettanii dhugaa dubbachuuf namni namaaf qoricha, namni namaaf dawaadha. Yeroo hedduu yeroo sagalee namaa ta'an jechuudha. Namoonni tokko tokko bee maal iyyiti bee maal buusti jedhu dhugaa dubbachuuf wanti akka sagalee namaa ta'uutti jechuudha. Nama jabeessu. Nama fayyisu hin jiru. Yeroo kana keessattuu ijoollee baay'ee yeroo miidiyaan hin jirretti ijoollee meeqatu biyya Arabaa keessatti du'ee hafeera jechuudha. Ijoollee meeqatu sagalee dhabamee ukkaanfamee hafameera jechuudha. Ijoollee meeqatu lafa buuteen isaanii dhabamee jira jechuudha. Yeroo kana garuu Waaqayyo yeroo mijataa nuu fidee haala mijataa nuu fidee namoota kaaniif immoo kanaa olitti mijachuu danda'a nama gargaaruun illee. Fakkeenya namoonni bakkee jiraniin ba'anii deemanii makiinaa qabaatanii maallaqa qabaatanii bakka namni tokko jiru bakka namni asan jira kootu na laali jedhutti dhaqanii nama gargaaran baay'eetu jira. Akka keenya qofatti of hin ilaalina. Fakkeenya an amma yoo sagalee namaa ta'uu irraa hafe yookiin immoo yoo maallaqa gara biyyaatti ergee gargaaruu irraa kan hafe ofii koo miila kootiin aqee ijaan aqee ilaaluu hin danda'u. Akkasuma isinis akkas ta'uu dandeessu. Garuu immoo kan bakka unuutii olitti iddoo barbaade ba'ee deemee madaamiin tole jettee gadi ba'uu danda'ani, tole jettee nama gaafachuu danda'ani, tole jettee mustashfaasaa ta'uu, hiriyyaa birasaa ta'uu bakka barbaadan dhaqan ni jiraatu jechuudha. Kanaaf eenyutu gargaara? Namni gargaaru hin jiru. Boo'in iyyiinaa jettanii biran darbina. Waan tokko biran darbina. Yoo waan gochuu dadhabdan miidiyaan keessanis haa xiqqaatu haa guddatu, feesbuuk haa ta'u, tiktookii haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, waan qabdan irratti sagalee namaa ta'a. Yoo kana hin goonu yoo jettan laayikii godhaa, sheer godhaa hiriyoota keessanitti. Laayikii yoo gootan namoota feemasoota ta'an, namoota gurguddoo ta'an viidiyoon buush yeroo ta'u namoota gurguddoo bira ga'an yeroo ga'u dhiibbaa ta'a. Dhiibbaa yeroo ta'u immoo namoonni kamillee viidiyoo irratti hojjetu. Namni yeroo haqee viidiyoo irratti hojjetu obboleettii kana gargaaraa jedhameetiin beeksifamee waan tokko ta'ame gargaaramuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf lubbuu nama isheen immoo nama lubbuu nama tokko baatu miti. Mee ilaalaa dhugaa dubbachuuf. Obbolaashee obbolaashee guddisuuf haqee jira. Haadhaaf abbaa kan iddoon hin jirretti akka haadha akka abbaa taate kan guddisuuf kaatetti gidduutti immoo wanti kun itti dhufe. Kanaaf nama tokko miti kan miidhame. Isheen nama obbolaasheefis masuula yookiin immoo bakka bu'ummaa fudhattedha waan ta'eef amaanaa isinitti ta'ee namni kamiyyuu akka obboleettii kana bira dhaabbattan isiniin jechuun barbaada. Waan qabdanii waan dandeessaniin karaa dandeessaniin gandummaan waan adda addaatiin otoo waliin loogiin waliif oo'aa yookiin immoo waliif garaara laafaa dhugaa dubbachuuf nuti yoo har'a walii hin dubbanne isa biyya jiru nu dubbata inni biyya jiru daataayyuu waan itti guuttatu hin qabu dhugaa dubbachuuf. Har'a garuu nuti tokko tokkoon keenya ofitti dhiboofneefaa kan sagalee namaan taane baay'een keenya bee jenne har'a nuti fayyaa qabna, har'a nuti hin ejjetanna, hin kaanaa, hin ciifnaa, bor garuu waan nurra ga'uun beeknu tokko tokkoon keenya. Har'aati sagalee yoo namaan ta'in, har'aati yoo nama tokkoon gargaariin immoo boru namni akkasumatti lafaa ka'ee namni ufeessi gargaaruun jiru. Maqaan nama tokko tokkoon ni jira warreen nama gargaaran, warreen sagalee namaa ta'an, abaluu gaafa akka kana akkasnaa taateetti, abaluu gaafa akka kana akkasnaa harkatu harka dhiqa walumaa galatti sinigal harkatu harka dhiqa waan ta'eef tokkoffaa inni guddaan Waaqayyo sin jaallata. Obboloo dadhaboo namoota dadhaboo bukkee yoo dhaabatte yoo gargaarte waan qabduun hamma qabduu yoo nama gargaarte waan guddaa tokkotti ba'uu dandeessa. Waaqayyo si gargaara, fayyaa si laatuu danda'a. Nama fayyaa nama dhukkubsate yoo itti yaalchiste jechuudha. Kanaafuu yaani oduu isinittiin dheeressu obboleewwan kiyyaa adaraa keessan isiniin jedhaa haala dandeessaniin akkaataa dandeessaniin obboleettii kana bira dhaabbattanii akka isheen fayyitee obboloota isheetti deebitu akkasumas immoo obboloota ishee akka isheen galtee ijaan argitu tikkeetti mayyuu dhabdee jirti. Yeroo kanatti isheen ji'a 4 guutuu bakkee jirti. Amma isheen bakka dura hojjettu sanarraa baatee ji'a 4 miindaallee hin qabdu. Ishuma dura hojjetatte sanayyuu immoo ittiin akkammattee fixxee jirti. Amma nama tiraanispoortii yaani eerpoortii maafu kaffalattee waan itti gara biyyaa galtu tasa dhabdee jirti. Bakka gaaruma nagasha. Isheen waan isheen jechaa jirtu irra guddaattu biyyumatti nagaalchaa maaloo biyyumatti galee obboleewwan kiyya gidduutti du'uu barbaada kan isheen jette kana jechuudha. Kanaaf adaraa keessan isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Uummata qaalii, uummata jaalalaa dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee akka nama gargaartan baay'ee nan amanaa nan beeka. Garuu immoo adaraa isiniin jedheetiin jira laayik godhaati, sheer godhaati obboleewwan keessan bibbiraan ishee fi gahaa turtii biraan hanga walitti deebinutti nagaannaa tura.